Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni giddoo Biography. Har'a seenaa Piresdaantii Ameerikaa isa 16ffaa fi Abbaa bilisummaa Ameerikaa jedhamuun beekamu qabadhee isiniif dhufe. Hamma dhumaatti na caqasaa. Abiraam Liinkaln abbaa seeraa kan ta'ee fi Piresdaantii Ameerikaa 16ffaa ta'uun bitootessa 1861 irraa jalqabee hanga guyyaa ajjeefametti biyyattii bulchaa ture. Abiraam Liinkaln jechoota akka farra garbummaa, mootummaa biyyoolessaa jabeessuu, dinagdee biyyattii mirkaneessuu fi kan kana fakkaatan keessatti maqaa hayyootaa fi namoota hedduu biratti pirezidaantii cimaa USA seechisiisu argateera. Abiraam Liinkaln guraandhala 12 bara 1809tti kaantuukii keessatti Toomaasii fi Naansii Haankisii irraa dhalate. Abiraam dhalatee waggaa 9tti jechuun bara 1818tti haati isaa Naansiin sababa dhukkubaan addunyaa kanarraa boqotte. Sana booda abbaan isaanii dubartii Saaraa jedhamtu fuudhe. Abiraam haadha buddeenaa isaa wajjin hariiroo cimaa uumuun akka haadhaa fi ilmootti wajjin jiraachaa turan. Garuu wanti badaan maatii kana mudate inni biraa akkuma baratame bara 1828tti obboleettiin Abiraam isheen hangafaa da'umsa irra jirtuu lubbuun ishee darbe. Namoonni ollaa isaa baay'een ati homaa hin beektu wallaalaadha jedhuun. Garuu deeggarsa haadha buddeenaa isaa irraa argatuun cimaa akkasumas Abiraam nama ofiin of barsiisu ta'e. Dubbisuus garmalee jaalata ture. Odeeffannoowwan tokko akka jedhanitti jaalalleen jalqabaa Abiraam kan taate Haannaa Reetil kan jedhamtu hanga Waaqayyoo namicha kanarratti abaarsa buuseera jechisiisutti jaalalleen isaa kun yeroo baay'ee osoo waliin hin dabarsiin bara 1835 sababa taayifoodiin lubbuun ishee darbe. Abiraam rakkoon hedduu booda mudda 4 bara 1842tti Meeritood mucayyoo jedhamtu intala warra abbaa qabeenyaa tokko fuudhe. Ijoollee 4 wajjin horatan. Abiraam Liinkaln yeroo mana maree bakka bu'oota USA filatametti gochoota akka lola Meeksikoo Ameerikaa garbummaa fi kan kana fakkaatan irratti dubbachaa ture. Bara 1854tti mana maree bakka bu'oota uummataan filatame. Akkasumallee bara 1858tti seenetii ta'uuf yaalee injifatame. Dandeettii ajaa'ibaa inni qabu kun paartii Riippaabilikaanotaa biratti sirriitti akka beekamu isa taasise. Yaadota bilchaatoo waa'ee garbummaa fi tokkummaa biyyoolessaa irratti kaasu kanaan bara 1860 paartii Riippaabilikaanotaa hoogganuun pirezidaantummaa Ameerikaaf dhiyaate. Sadaasa 6 bara 1860 Liinkaln pirezidaantii Ameerikaa 16ffaa ta'uun morkii guddaa Dooglaas, Biriinkeerijii fi Beel wajjin taasisuun dhumarratti pirezidaantii USA jalqabaa paartii warra Riippaabilikaanotaa irraa injifannoo gonfateera. Abiraam Liinkaln dorgommii kana injifachuu kan danda'e deeggarsa jabaa warra kaabaa fi lixaa irraa argateen. Naannoo 15 kibbaa keessaa 10 keessatti namoonni isa filatan inumaayyuu hin jiran turan. Ta'us garuu injifachuu danda'eera. Erga Abiraam injifateen booda warri kibbaa warra kaan biroo irraa fottoquuf sochii eegalan. Abiraam Liinkaln yaada garbummaa mormuun beekamu sun yaada addaan fottoquu warra kibbaa kana guutummaa guutuutti mormuuf dirqame. Sababii kanarraan kan ka'e waraanni waliinii yookaan siivil waariin eegale. Sababa waraana kanaan namoonni baay'eenii fi qabeenyi hedduun manca'eera. Sababa kanaan Abiraam guutummaa biyyattiitti yeroo tokko fudhatama dhabaa ture. Waraanni jibbisiisaa kun waggaa 4 erga geggeeffameen booda humnoonni federaalaa warroota kibbaa injifachuun akkasumallee yaadni garbummaa akka dhaabbatu taasifamuun xumura argateera. Gochaa jibbisiisaa fi waraana nuffisiisaa booda warri kibbaas kanneen biroo waliin nagaa uumuun nagaa isaanii jalqabaatti deebuu danda'aniiru. Waraanni kun xumuramee guyyoota muraasa booda Abiraam Liinkaln guyyaa jimaataa Majjii 14 bara 1865 Tiyaatir Foord keessatti nama Joon Wiiks jedhamuun rasaasaan rukutamee ajjeefame. Waan jaalattaniin hordoftaniif galatoomaa. Horaa bulaa. Kun giddoo Biography.